nuif kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerraa gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanos Waaqayyotti araaramnee qulqulluu Isxifaanos Angafa diyaaqonota waa'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerraa gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanos Waaqayyotti araaramnee. Simi'oon ifaannaarra Yerusaalemitti hunnamaan taalalate Iddoanos jedhamutti seeroriiti kan barate gamalee yaaleerraate qulqulluu Isxifaanos diyaaqonii jalqabaate qulqulluu Isxifaanos Angafa diyaaqonota waa'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerraa gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanos Waaqayyotti araaramnee. Hojii gaarii hojjetuun Yuudoonni naafanii addacha isaanii duraa ragaa sobaan dhaabanii akka dagaan reebamee du'uutti murteessanii hirmaannaa sobaatiinis reebaanii ajjeesanii qulqulluu Isxifaanos Angafa diyaaqonota waa'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerraa gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanos Waaqayyotti araaramnee. Angafni diyaaqonota qulqulluu Isxifaanos utuma gedeerfamu arge gooftaa Yesuus amantaadhaan jabaatee dhaabbatee amanamee umrii waggaa 30 darbeera wareegamee qulqulluu Isxifaanos Angafa diyaaqonota waa'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerraa gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanos Waaqayyotti araaramnee. Wareegamaa jalqabaa kan bara kakuu haaraa Waaqayyo abbaa biraa nuuf kadhata araaraa itti amannaa nuti kadhaa araarsumaasaa hundaa keenyarraa buluu waadaa eebbaaf suuqnisaa qulqulluu Isxifaanos Angafa diyaaqonota waa'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerraa gargaarsa isaatti amannee kadhannaa Isxifaanos Waaqayyotti araaramnee qulqulluu Isxifaanos Angafa diyaaqonota waa'ee balleessaa keenya nuuf kadhata gooftaa amantaan dhaabbanneerraa gargaarsa